Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroon hin beekne yoo jiraattan ani kennaa jaalalaa jedhama isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii warroon mana kiyyaa maatiin taa'e kottaa maatii ta'a akkasumas warroon isiifantu maatii ta'a kottaa kennan jaalalaatti maatii ta'a isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha egaa akkuma agartanii waan baay'ee nama gaddisiisu dubbachuutti iyyatila nama saalfachiisu abbootii keenya haadhotiin keenya akkasumas obboleewwan keenya rakkoo guddaa hamaa keessa jiru bakka tokkotti badii tokko malee osoo hin dubbatin waan hin beeknetti bakka tokkotti raashanamanii fi uummanni Wallaggaa akkanatti biyya keessaa dhumaa jira. Please ani waan biraatii miti warroonni bilbila qabda warroonni bakka intarneetii jirtan ani fuuluun kiyya xiqqaadha ani subscribing kiyya xiqqaadha jettanii osoo hin tuffatiin odoo ofii keessan ofii hin tuffatiin uummata kanaaf sagalee ta'a isiniin jedha uummata qashtii please uummata kanaaf sagalee ta'a uummanni kun eega waggaa 5 eega mootummaan Dr. Abiy mootummaan Oromooti jedhee achirra taa'ee maqaan Oromoodha. Uummanni Oromoo guyyaa guyyaan uummanni Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaan lubbuun isaa dhumaa jira biyya keessatti dhumaa jira biyya namaa keessatti dhumaa jira bilees maal kan biyya ormaatii boonya kan biyya keessattuu kabajaa hin qabu kan biyya keessattuu akkanatti akka sareetitti ajjeefama sareenni fi adurreen biyya namaa kana keessatti kabajaa guddaa qabdi nuti garuu aga sareetii fi amma adurreetu ilmi namaa hanqachuu dadhabee lubbuun namaa bilaashatti badaa jirti. Idna akkasii isiniin jedha uummata qashtii please isiniin jedha please sagalee ta'aa fi eenyuun na dhagaa osoo hin ta'in namni abbaaf si dhaga'u baatu isaati sagalee ta'ee uummata keetii nama taatee sitti dhaga'amu haastaa dhaga'amu nama egaa horiirraa adda baatee sammuu qabaatte namni nama ta'e viidiyoon kun yoo ittiin dhaga'amne dhugaa waan baay'ee namummaan isaatu ni ulfaata nama jenneetu dubbachuu danda'a kanaaf please sagalee kana share godhaa. Isiniin jedha sagalee keerri baay'ee utaaluun naqabe waan ta'eef baay'ee dubbachuu hin danda'u garuu uummata kana garaan waan na dadhabeefumaaf waan natti dhaga'ameef haga tokko ammaa dhagaa itti kiyya sagalee ta'aa jireetanii innaa uummata Oromoo bilis burkaan kee kirree kanumaa har'aaf na bira hin geenye jettee har'aaf godina kiyyaa miti yoo jettee kan kee tirree burusanumaa jechaadha kanumaatti qaqqaba waan ta'eef. Share godhaa isiniin jedha share godhaa isiniin jedha baay'ee tokko nama gaddisiisa isiniin jedha lubbuun namaatiin akkanatti badaa jirti akka raamootti ajjeefamtee bira darbaa jirti baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama nama sammuu qabu miti namni sammuu hin qabne baay'ee itti dhaga'ama dhugaa rabbi nama gaddisiisa jecha daa'ima dhalattuu harmee haadha guutaa akkanatti dhiiga ishee karaarratti dhangalaasanii akkanatti salphisanii akkanatti akka waan ta'u bakka waan badaa tokko waan akkanatti kana caalaa wanti nama garaa nama hammichuun jiru baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi ani maal jedhee dubbachuuf garaa nama nyaatu uummata miskiina uummata waan tokkorraa badiisaa malee badiisa enna kanaaf sagalee ta'aa fi isiniin jedha uummata qashtii kanaaf waaqayyo maatii isaaniitiif firoottan isaanii jajjabina haa kennu waa biraa maal jenna waanuma jennu tokko hin qabnu maatii fi firoottan isaanii jajjabina hawwinaa fi isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Uummata miskiina uummata nyaatee garaadha hin qabne kinoo akkana godhanii isiniin jedha egaa ani baay'ee dubbachuuf hin dhufne kanumaan dubbachuu dhufe warroonni ishee erguutan guddaa galatoomaa isiniin
Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedhaa warroon hin beekne yoo jiraattan ani kennaa jaalalaa jedhama isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedhaa akkam jirtu nagaa keessanii warroon mana kiyyaa maatiin taane kottaa maatii ta'a akkasumas warroon isiifan tu'eef maatii ta'a kottaa kennan jaalalaatti maatii ta'a isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha egaa akkuma agartanii waan baay'ee nama gaddisiisuu fi dubbachuutti iyyatila nama saalfachiisu abbootii keenya haadhotiin keenya akkasumas obboleewwan keenya rakkoo guddaa hamaa keessa jiru bakka tokkotti badii tokko malee osoo hin dubbatin waan hin beeknetti bakka tokkotti raashanamanii fi uummanni Wallaggaa akkanatti biyya keessaa dhumaa jira. Please ani waan biraatii miti warroonni bilbila qabdan warroonni bakka intarneetii jirtan ani fuuluun kiyya xiqqaadha ani subscribing kiyya xiqqaadha jettanii osoo hin tuffatiin odoo ofii keessan ofii hin tuffatiin uummata kanaaf sagalee ta'a isiniin jedha uummata qashtii please uummata kanaaf sagalee ta'a uummanni kun eega waggaa shaniitii eega mootummaan Dr. Abiy mootummaan Oromooti jedhee achirra taa'ee maqaan Oromoodha. Uummanni Oromoo guyyaa guyyaan uummanni Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaan lubbuun isaa dhumaa jira biyya keessatti dhumaa jira biyya namaa keessatti dhumaa jira bilees maal kan biyya ormaatii boonya kan biyya keessattuu kabajaa hin qabu kan biyya keessattuu akkanatti akka sareetitti ajjeefama sareen fi adurreen biyya namaa kana keessatti kabajaa guddaa qabdi nuti garuu aga sareetii fi amma adurreetu ilmi namaa hanqachuu dadhabe lubbuun namaa bilaashatti badaa jirti. Inna akkasii isiniin jedha uummata qashtii bilees isiniin jedha bilees sagalee ta'aa fi eenyuun na dhagaa osoo hin ta'in namni abbaaf si dhaga'u baatu isaati sagalee ta'ee uummata keetii nama taatee sitti dhaga'amu haasittaa dhaga'amu nama egaa horiirraa adda baate sammuu qabaatte namni nama ta'e viidiyoon kun yoo ittiin dhaga'amne dhugaa waan baay'ee namummaan isaatu ni ulfaata nama jenneetu dubbachuu danda'a kanaaf bilees sagalee kana sheer godhaa. Isiniin jedha sagalee keerrii baay'ee utaaluun naqabe waan ta'eef baay'ee dubbachuu hin danda'u garuu uummata kana garaan waan na dadhabeefumaaf waan natti dhaga'ameef haga tokko ammaa dhagaatti kiyya sagalee ta'aa jireetanii innaa uummata Oromoo bilis burkaan kee kirree kanumaa har'aaf na bira hin geenye jettee har'aaf godina kiyyaa miti yoo jettee kan kee tirree burusanumaa jechaadha kanumatti dhaqqaba waan ta'eef sheer godhaa isiniin jedha sheer godhaa isiniin jedha baay'ee tokko nama gaddisiisaa isiniin jedha lubbuun namaatiin akkanatti badaa jirti akka raamootti ajjeefamtee bira darbaa jirti baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhaga'ama nama sammuu qabu miti namni sammuu hin qabne baay'ee itti dhaga'ama dhugaa rabbi nama gaddisiisaa jecha daa'ima dhalattuu harmee haadha guutaa akkanatti dhiigashii karaarratti dhangalaasanii akkanatti salphisanii akkanatti akka waantu bakka waan badaa tokko waan akkanatti kana caalaa wanti nama garaa nama hammichuun jiru baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi ani maal jedhee dubbachuuf garaa nama nyaatu ummata miskiina ummata waan tokkorraa badiisaa malee badiisa enna kanaaf sagalee ta'aa fi isiniin jedha ummata qashtii kanaaf waaqayyo maatii isaaniitiif firoottan isaanii jajjabina haa kennu waa biraa maal jenna waanuma jennu tokko hin qabnu maatii fi firoottan isaanii jajjabina hawwinaa fi isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii ummata miskiina ummata nyaatee garaadha hin qabne kennu akkana godhanii isiniin jedha egaa ani baay'ee dubbachuuf hin dhufne kanumaan dubbachuu dhufe warroonni ishee ergotan guddaa galatoomaa isiniin